Macaafa qulqulluu keessaa abbaan dhimma baala guddaa kan jedhamu abbaan dhimma maal fakkaata? Tokko abbaan dhimma waa inni fakkaatu wanta dhimma isaa sana fakkaata. Surraawwatuun malee nyaateen quufu rafee ribin qabu nama wajjinillee waasa'e malsiin qabu. Waldaa keessaa amma kan badee sa'u baala guddaa loone abbaan dhimmaa hin taane. Abbaan dhimmaa firdi beetii mootummaan jiru sun qaxaroo qaba. Jaarraan siif raawwadhaa waggaarraan siif raawwadhaa takka takka immoo waqtii itti firdi beetii cufamu jira. Yeroo sana dhimmi kee hin cufama. Sitti hin faranne siif hin faradamne har'a fide ergaa kee siifis faradame ittis siif faradama har'a. Haleluuyaa. Kanaaf dhimminni waldaa keessaa ቸርች ውስጥ ያለ ጉዳይና ፍርድ ቤት ያለ ጉዳይ አንድ አይደለም። ፈከኛ ተኮስነትም እስራኤልን ግብጽዳ ካምባሴ ዋቀዮ እንዱማ ኢሚሳኒ ከንራወቴ ይገውላል ኢሚሳኒ ዱማ ከራወቴ ፈርዖን ከይን አመኔ እስራኤልን ገዲሰን ሊበግደም ነው ከከያቸው ካሲ ፍደቴ ገልተ ኢፍቴን ገልቶ ኩንካን ከቲ ኢሚከራ ይገውልቻን ሲራወታ ኢሚሳኒ ዱማ ከይራወቴ በልበለ እስራኤል ረቲ ይገውልቻ አርጌ ዱ ኢብረ ደርቤዳ ወረ በልበለ ኦልቻረ ይግን እንጅሬ ዱ ኢቶል ገሌጅ አርጊተኒቱ ጀራን የሮ ቶኮ ቶኮ ጉዳይ ኬኛ ጉዳይ ዋቀዮ ጅኒንጎን ዲሚ ኬኛ ዲሚ ጋይላ ኬኛ ዲማ ማንቲ ኬኛ ዲሚ ደልደለ ኬኛ ዋኑን ድምቱ ዋቀዮ ጅንታና ፍርዲን ሳዲዮዳ ኡመኒ ወረቀተ ተመን ዋቀዮ ይነርጉ ኡመኒ ዶክተሪ ተመን ይንፈዩ ኡመኒ ስልጣና ተመን ዋቀዮ ጅወል ይነርጉ ኤሳ ዲሚ ራወተ መሬ ኤሳ ዲሚ ራወተም በረት ሐቱን ወንጌላ ለለምዱ በረት ሐቱን ወንጌላ ፊድ ፈውሲን እንጂ ሰይጣና ከን ጎድ ማኒ ቤታት ሆጂሳት ማለ ሰይጣናቱ ሜቱን ተን ኢሳስ ዋቀዮቱም ሆጂንሳ ተውዲና ባይ ሰይጣና ተሬን እንካ ጉጃራ ካሴ ኡቶትን በከዲ መጡ ብራማ ቀፍቱ ኢሚኮ ዋቀዮ ብረጅረ ጀዳ አባኒ ማየኛር አርከከና ሀገርሲስ አባኒማ ቦርሳይቲ ሰደቲ ገዲት ጥቡራቴ ዱፍቴ ዱጋባት ኢኒ ከረብራ ነደገፈዳ አናን ዋቀዩማቱ ማሴና ሼጎዴዳ የኝማቱ ዋቀዩማቱ ጀዴቱ አባመናሽ አልቂናን ባየ ጃለታይዳ በባሉ ጉዳይ ፍቅር አላት ትዳር አላት በትዳር በኩል ችግር የላትም ነምኒ ቤካም በየሰና ሉባዋ ቀዮፍ ነማ ወልት ፊዱ ኤሊንጅራ dubartiin deesse tokko eenyu maqaan ishee Peniinaan jirti. Dubartiin kun dogoggortee cubbuu gooten jedhu waaqayyumatu seena godheedha. Gaafa Eliin machooftu jettu dhuguman dhugen jenne shin dhunneette. Maaliif boossaree jennaan dhimmi koo waaqayyo bira jira. Hawaaji waajjira mootummaa miti waajjira waldaa miti warri dhimmi keessa waaqayyo bira jiru irra xumurameera. Dhaggeeffadhaa biyya hambaa kan jirtan Itoophiyaa keessa kan jirtan dhimmi keessan kan isin jalaa qabame dhimmi jireenyaa dhimmi gaa'ilaa dhimmi hojiidhaa wanti dhimma kee ta'e har'a sii xumurameera. Sagalee keessan baasa qaxaroon barbaadu jedha. Dhala namaa mana waaqayyo keessaa kan aree qaxaroodha. Yeroo hundumaa waaqayyo maal jedhaa dhugaadhaaf soba isaa isa dubbatee beeka. Yeroo dhiyoottan kana sii kenna jedha. Utuma yeroo dhiyoo taa'u waggaa 5 yeroo dhiyoo waggaa 5 yeroo dhiyoottan Ameerikaa si baasannaan fiildiin jijjiiree mataaraatti si erge. Yeroo dhiyoon kee mataaraa dhaare dubbii kana gidduu isa dubbateef isa dhagaa'utu gidduu jira. Inni dubbatu waaqayyo irraa fuudhee dubbata taanaan homaayyuu miti. Inni dhaggeeffatus waaqayyo irraa dhaga'e taanaan baay'ee gaariidha. Amma imma keenya isa dubbatuu fi isa dhagaa'u gidduutti hafe waaqayyo dhimma hin qabu. Homaayyuu waaqayyo rakkina hin qabu. Annaan maal jette? Dhimmi koonyu bira jette. Maaliif boossa jennaan guddaa እግዚአብሔር ዘንድ አለ። ኤሊ ቤት አልደረሰም እኮ ከኋላ እግዚአብሔር መጣ። አና እምቦይ dhimmi keetti xumurameera. Barager yoowwan imimmaan baatti asin teessu mucaa baatti as teessa.
argitii jira imma shi abbaa manaarraa dhiiftee tajaajilaa eelirraa dhiiftee arrabsoorraa dhiiftee waaqayyo wajjin wal agarsiifte obboleessa ko bakka jirtay dhagaa lafa jirtay dhagaa imma kee dhiisi firdi beetiin qaxaroonaa qabee firdi beetiinis nama kan faradamus nama kan dhaggeeffatus nama darbii deemi ameen jedhaa yaakaat haleluuyaa immi namaa attamitti raawwatamannaa jettan abbaa dhimmaa ta'u abbaa dhimmaa hirribi hin qabu baala guddaa ekkoon abbaa dhimmaa hirribi hin qabu kanaaf annaa inqilfa liyaaza hin kaasa caafamee jiru sitti dubbadhaa fudhattee dhiiftee dhimma keeti dhimmi kee gaafa raawwatamu nama galataa taata ጉዳይ ሲፈጸም እኔ ሳይጠራ ራሱ ይመጣል አንድ ደብዳቤ ሳይጻፍ ሐመን ሲበኑት አመልከሻከ ነምኒ ሴራ ቤኩ ጀባን ረዴቡ ጀባን መታንሳ ሴራ ወጂ ወሊ ገሌረ ከንጀተን ወጋል ደመጋበት ረደን እንታው መንዳታ ይግባኝ ፍረት ሚለ ሰፈር ከዛት ዳጅረ ማለ መታንሳ ላይኒን ሰበነማ እርገደ ሚትኒት ፍረደቤ መንዳታ የሰሉ የኖ ፍረት የተመነከተ የሰመረደብድ imake waaqayyo wajjin maadadhabde waggaan torbatti faradame waggaa torba sinchii sore takarakara manidha ciise erga seerri mootummaa Itoophiyaadha mirga akkasii dhamaadhaaf eege inni qabe maaliif mirga akkasii waaqayyo biraa dhabe wanta mogolee keenya buusee dhimma keenya gotochiisuun isinitti hima gara tiksi gotutuun darbin insalliyaalen mishigin gabaalen ጾምጥሮትን ይዛለን ኃጢአትን ነካም ዝም ላል እግዚአብሔር ወንድሜ አትጨነቅ ዝም ማለት መልስ ነው ጻልጀቹ ዋቀዮ ዴቢ ሜ ዴቢ ደጀራያት ጻልጀቹ ዋቀዮ ዴቢ ጻልጀሬ ዋቀዮ ሰጀነሙ ከና ኢሲኑ ፊና ጻልጀሬ ዋቀዮ ፕሮግራሙ ላይ ነው ሜ ወር እርጋ ከና ፍረታን ካን ኮቴዳ ጻልጀዴ ሲነጀሱ ራወቴ ሲያገርሲስ ኢየሱስ ያድናል amma inni nittaanse dubbadhu kun dhimmi waaqayyoodha dhimma kooti waaqayyo waraabessarraa dhimma qabu sareerraa dhimma qabu lafa ishee naqeera sangaarraa dhimma qabu abbaa argee qabee qala sitti garuu namni hin bu'u maaliif beektaa jiraachumti waaqayyoo kee pirogiraamii waaqayyooti irreen deebi'a beelay rakkadhu qaasiraa hojjedhu harka namaa kajeeli mul'atan himaa jira jiraachuun kee dhimma waaqayyooti ጅራቹን ኮ ዲማ ዋቀዮ ተራ መኖራችን እግዚአብሔር ጉዳይ ነው ክርስቲያን እኮ ይጸልያል ይገባል ከጸሎቱ በኋላ ምንም አይፈራም ይሄ ዛሬ ብዙ ሰዎች መልስ ይሆናል ይቃል ነመባየ ዳፍ ደቢታ ከሰከ ቡሌራ ራወቹ በርባዳ ኦልቲሚ ምልክታ ኢላል ሲጡሙራ ሜራ ጅራቹን ኮ ዲማ ዋቀዮ ተራ ጅራቹን ከ ማኖር ራሱ እግዚአብሔር ነው ፕሮግራም እኮ ነው እግዚአብሔር ፕሮግራም እኛን አኖረ ነው ፕሮግራምን አላታና እንዱን ነው ባየደ ወሬ ፕሮግራምን አላ አማኒ ካን ፍራን ቀባ ባጅራ ደጀዳ የኩምሳን ቀባ ጀዳ ዋቶ ኮዩን ቀቡ እኒ ፍራ ቀቡ ሲንዱዌ እኒ በኩምሳ ቀቡ ሲንዱዌ እኒ ድብሪ ቀቡ እንዱዌ እኒ ኢየሱስን ቀቡ ይናፍ ከነቼ ካፒ ጎ ፕሮግራሚን ኮ ፕሮግራሚ ዋቀዮ ጀተት ወልና አርገና ጀተን ዋቀዮ ዋቅ ጀት ያመኑ ቀብታ ነገር ጋራ ዋቀዮ ዋቀዳ ዋቀዮ ዘውዱ ደና ጀተኒ ጋባ ዘውዱ እንዱበድ ዋቀዮ ዋቅ ጀናም ፕሮግራሚን ከ ፕላኒ ዋቀዮ ከሰሲ ገላ ኢሚኬኛ ዋቀዮ ጀተት ወለርገና ጀተን የሮንድማ አርገዱ ደቢ ሚደም ይበሚ ፍረተካን ዱጋ ደገር ለበከለ ረቲና መከምታ በቤታ ነማ ዱጋ ደገር ማን ዱጋ ኢየሱስ ዋንተፍ ኤውት ዱጋቱ ዱጋን ቢደን ዱጋን ቢሻን ዱጋን ከራን ዱጋን ጋይላ ዱጋን ኢፍ አሜን ጀራ ያካት ነም ባለ ጊዜ እንዲጀራኒ ቢለፋ ኩንሲርቡ ባለ ጊዜ ወጅን ደርባ ዱጋን ዱጋ ወጅነፋ ሳይቲ ደመረጅሩ ካቱ ወንበርባዴ ጎቹ እንደንዳ ወንበርባዴ ሶቤ ቬቲ ቢቱ እንደንዳ ጋሩ ዱጋን ከንጅሩ ታናም ባጃጂታት
Sayitii keessa jirtu kaabineedha jettee dhugaarraan jalatin. Gaafa kaabineen darbu dhugaa sittafa. Nagaama. Ani bareeduudha jettee dhugaan deeggamin. Gaafa dulloomtee ulee qabattu dhugaan dhufee abidda sitti ka'a. Dhugaa jechuun dhimma Waaqayyoo keessaa kan argame kallattii Waaqayyoo miira Waaqayyoo keessaa kan ba'e Yesuusidha. Meeqa waa tokko isinitti hima. Dubartii tokkotu wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 40 kaafnee ilaallaa. Nama lamatti argitu. Namni kun lamaan abbaa dhimmaati. Arra nama meeqatu gubaa'ee kana kee jiran naa itti nama baay'eedha. Yoon abbaan dhimmaa nama lama. Baala guddaa ወደ ሰው እኮ ነው ተጨንቆ የመጣ ሰው እውነቱ ዛሬ እግዚአብሔር ይናገራል ብሎ የመጣው ባለ ጉዳይ ነው። ቃሉን ይዞ ይሄዳል። ዱፌፍ እንፈዩም ነው ባለ ጉዳይ ተው ጥቁር አንበሳ ደኔ ቶርባን ተቆ ጪምኔ የታገል ባለ ጉዳይ ታይ ቆርቻ ልቅምስቱ ፈይና ያድ ዱኩበ ከኛት ፈዩዳፍ ከነ ዱፉሚቱ አንተ ወርባቺሳን አባ ዲማ ተው nagaartu har'a taraan kan kooti ameen jedhaa yaakaat mee harka keetti ol baate Waaqayyo na biran darbu jedha ati abbaa dhimmaati dhimmi kee ilaalameera 8:40 Luqaas yeroo Yesuus bishaan ciisaa gamatti deebi'etti tuti jaraa isa siman jechuun taqabbalu ማለት ነው hundumti isaanii isa eegaa turani oo keessumaa immoo gaggeessituun mana sagadaa tokko Yaayirus kan jedhamu dhufee miilla Yesuus jalatti kufe bakka abbaa dhimmaati ajjaabochi yaayu warri isa simatu ilaalani Yaayirus miilla Yesuus irratti kufe yeewat hin fudhattaa ergaa kee namni miilla isaa irratti kufe abbaa dhimmaati abbaan dhimmaa yoon mana qorichaa taa'ina dhaggeeffataa jira waajjira taa'ina dhaggeeffataa jira abbaan dhimmaa inoo waattu oo jedhame si xumurameera danuu sana keessaa miilla Yesuus irratti kufe እግዚአብሔር የልብስ አምላክ አይደለም የልብ አምላክ ነው አስፈላጊ ነገር ልብሱ ሳይሆን ልቡ ነው ያለ ዓላማዎች ናቸው ቢለፋል ገረመና ኢሳቲ አከደቁፍ ከደቴ ገረመና ሳ አከደቁፍ ከደቴ ኢንተሊ ቶኪቲ ነማ ሜቃ ከደቴ tokkitti hammi kun Yesuusin duukaa yaa'aa jiru ijju malyaasum alcabbatum issu gimbala guddaa honeewal asiifatti ilaaltee dhimma kee biraan dabarsin abbaan dhimma na duukaa jirta yoo ta'e amma waa godhi amma Yesuus amma hin darbin biraan darbin abbaan dhimma hojii hojjechuudhaaf gaa'ila qabachuudhaaf dhukkubatti fayyuudhaaf dibata qabachuudhaaf Itoophiyaa ba'uudhaaf abbaan dhimma milkaayaa garuu arka kerasi na amani na tumurameera abbaa dhimmaatiati tumurameera abe abbaa dhimmaa fira racaalu daanyaa racaalu abbaa qabeenyaa ta'e kanabe Yesuus keessa sii galeera yes abbaa dhimmaa kuntaala baatee kan deemaa jiru jira hojjetaa mootummaa ta'e kan jiru jira wattaadira ta'e biyya eegaa kan jiru inka gooftaatti dhigooluu gali dhimmi kee xumurameera maal jedhee intalli tokkittiin inni qabu waggaa 12 kan geesse duraa du'uuf jetti turte yommuu Yesuus dhaquudhaaf karaa irra bu'ettis namoonni isatti tutanii hafuura kutu turan kana gidduus dubartiin tokko turte isheen waggaa 12f dhaabi intaliiri namicha waggaa meeqa waggaa 12 dubartiin tokko immoo waggaa 12 dhiigni ishee irra dhangale isheen kuni waggaa 12 ciifte isheen suni idimeen talatti rakkatte lachuun isaanii abbaa dhimmaati isheen tokko idimee ishee guutuu waggaa 12 dhiiga tura dhangala isheen tokko immoo idimee ishee guutuu waggaa 12 ciifte lachuun isaanii abbaa dhimmaati maaliin wal fakkaatu waggaadhaan wal fakkaatu waggaa 12 lukkubsachuu waggaa 12 ciisu hin shakkin rakkinis wal fakkaatu wal bira dabartu fudhattee galtaa dhimmi kee xumurameera lamaan isaanii maaliin wal fakkaatu waggaa 12 ciisu waggaa 12 dhiiga dhangalaasu ishee waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'e aqeecha asharoo yaasaatti yoom bu'ee nan fayya inni waggaa 12
intala manaa qabu dhaqee miillatti kufee fudhadhee gala. Lachuun isaanii furdi beetiin isaanii waajjirri isaanii kapitanyaa furdi beetiin isaanii kapitanyaa ispeeshaal dookteriin isaanii Yesuusidha. Naa xumurama jedhi amantiidhaan. Dhuftee dhugaa baata. Lallabi kun nama 110 ta'eera. Isheen sun dhattee shaasharoo yaasaatti buute jedha. Shaasharoo yaasaatti buunaan namoota danuu kana keessa eenyuun na tuqee jennaan Phexros maal jedhe namoota baay'eetu dhaabataa jira nama sitti bu'e beenu jennaan na keessaa waa ba'eera. Nama lama sadii ergaadha lallaba kanaan amantii kanaan Yesuus keessaa waa sii ba'eera. Galagalee ilaaleetu danuu sana keessa intala koo yaa fudhatte ante namni waa fudhachuu dhufte bor qaxaroo siin qaban bor yeroo lafti bari'ee jedhu inni si sodaachisu kufeera. Isa yaaddooftee bira dabarteetta burri qulqulluun sitti haasaa jira. Namni gooftaa qabu birriin qabu firan qabu humna qabu hin jedhu. Humnis birriinis amantiinis maalos gooftaadha waan ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri biyya lafaa hoyyaadhaan galan Yesuus Kiristoosin fannisanii waan godhan beektu jedhan fannoo hattuu gidduutu dhaabatuuti mareen isaa inni dhumaa hoyyaadha. Mareen isaa inni dhumaa hoyyaadha. Hoyyaa sanatti taabufatan. Hojiin isaa hattuudha jedhee hattuu gidduutti fannifame hoyyaan isaa maal dhima baasa maal hoyyaa hattuu ton gubatu hoyyaa gubatu miti. Hoyyaa gubatu miti kan warri kaan hoyyaan galte nuyi nabseedhaan galle. Warri Yesuusin gurgurte wayyaadhaan galte anaaf ati nabseedhaan galle. Waan biyya lafaa kuni kantuudha jedhaa iyyaati. Nabseen bitu jedhaa. Lukaas boqonnaa 5tti as deebina. Nama hundumtuu laga qurxummii qabaa bule. Warri kaan kiyyoo ishee miicee teteesse abdii kutatte. Phexros mul'atan argine yeroo sana waamamne dibatan qabu. Gana sanyiin isaa Yihuudaawiidhaa waamichan qabu. Utumanni kiyyoo miicuu bira ga'e. Yohaannisin hin waamne. Yaaqoobin hin waamne. Simoon Phexros jedhe. Abeet jennaan. Amma markaba kee gara bishaanitti naa buti. Tasaabii Waaqayyoon qabne irra gaarii Waaqayyoon qabu hoosha. Inni yeroo hundumaa hojiirra oolu. Quncinaatti barbaadu amadii dhaabata. Abbaan dhimmaa Simoon Phexros ta'e erga markabicharra taa'ee utuu ni barsiisu naggaa'u. Iyyaastamaaree naggaa'u. Mani iyyaastamaaree sira mangistii samaata. Waa'ee kiyyoodhaan mootummaa Waaqayyootu barsiisu bariidha. Erga lafti baree Simoon Phexros abeet amma kiyyoo kee qurxummii qabachuudhaaf galanatti darbadhu siif ajajameera. Siif ajajameera abbaan dhimmaa. Mana kiraa hin teessu asiraan hojjettu lammata hin qaxarta malee qaxaramtee hin teessu. Oromiyaadhaaf nagaan ajajameera. Abbaan dhimmaa hin obsa malee naa. Itti himi nama si bukkeetti abbaan dhimmaa hidhin. Inaara maal argatee aara baala guddaa eekkoon abbaa dhimmaa tana taanaan isa qabnurra isa eenyutu caala irran deebi'aa abbaan dhimmaa waan nama qaburra waan eegaa jirtu caala mul'atan sitti maara inni itti eegaa jirtu isa tamma keessa jirtu caala irran deebi'a amma ni si galutu inni itti eegaa jirtu mul'atan sitti maara isa tamma qabdu siif caala. Mena duukaa bu'i karaa qabda karaa jedha. Karaa qabda karaa. Amantiidhaan guutaa maal dadhabdaa quphaa kee gooftaadhaa hundaa qabda karaa qabda karaa qilleensarras karaa qabda karaa. Dhagaa Waaqayyoo gamoo sanan sii kenna jedhee sitti dubbatee hin beeku. Makiinaan sii kenna eessitti dubbatee hin beeku. Maal siin jedhe beektaa sagalee isaa keetti hin sodaatin ani karaan qaba. እግዚአብሔር ምን አለ መንገድ አለ የትኛው አናውቅም ዋን ከንኬ ተኤ ከንኬ ዋን ተኤ አደባባቹ በርባዳ ከንኮት ከንኮት ተኤ አደባባቹ በርባዳ ሲተን ማራ ዋነ ተጀልቀብዱቱ ከንኬ ተኡሳ ካይተን አደባባቱ ሎላ ቀባ ነመስት ከአ ይልቅ የሆነ ብቻ ጀዳ አፈባ ከስትካ
Ollaasittika si nyaatu haum jedhu sirratti wal ijaalu in sodaatin dubbittiin kan keeti duukaa wish naa deebi'ee ragaaffiin koo jira waanumatti jalqabdutu namatti garaatti yaane sirratti ka leestiroo si arrabsa nama hundumaa sirratti duuda marragaagaca mul'ati sun gaa'illi sun hojiin sun bizinesiin sun biraan hafin kan keeti si wajjin adeemuun kooyii jette Ruut macaafni maal jedha mana Ruutii isa duraarra isa booddanaa wayyaa'edha isa duraa keessa abbaa manaa du'e isa duraa keessa ijoollee dhume inni booddanaa garuu antee qarmii laateef dubartii biyya sanaa uftee qarmii funaannattu tokkoo jedhu Adaamaadha maaliif akka dhufteen beekan amma namni baay'ee yeroo baay'ee seexanaan baqatu rakkina baqata biyyan guddadheetti salphachuurra ejala baqata ergaan dubbachaa jira biyyan guddadhee salphachuu qorraa yookiin dhamuunaa wayyaa yookiin baduunaa wayyaa ergaan si qaba bafitsum akka gadi buuteetti naftu ergaa nama ja'aati ol kaatee idaa kee baafattee ijoollee keetti nagaa jiraattee nama galataa taataya abbaa dhimmaa kan nu godhu dhimma keenya irratti lolli yoo jiraate Yaaqoob ከእናቱ ማህፀን ሲወጣ ኪዳን ያለ ሰው ነው አባ dhimma ta'uudhaaf uteelan bulle dhagaa boraafate bakkee bulle abbaa dhimma ta'uudhaaf waldaan banne mana laabaanitti gale abbaa dhimma ta'uudhaaf Yordaanositti biratti arge har'aa kaasee maqaa kanaan biyya keenyatti hin deebi'u maqaa firriitti hin beeku maqaa ollaanitti hin beeku maqaa waldaanitti hin beeku irraa kaaseera Elsaabeet yeroo hunda'umsa ishee keenyaan yeroo maali yeroo hunda'umsa ishee keenyaan ilma deesse tokko olloonni ishee firoonni ishee araara guddaa gooftaan isheedhaaf buuse yommuu argan ishee wajjin gammadan kasu'a gaara የደስታ ተካፋዩ ነው ጊዜው ነው አባሪማ በረደ ፍሪ መለከት ደበርሳ kan fira keerra nargamne kan sanyii keerra nargamne kan atin beekne kan ijaan qabne si xumurameera inni dhuma abbaan dhimmaa maal fakkaate naa jettan baay'ee uqqata macaafarra jira Saaraan yeroo ergamoonni Sodoomiif Gamooraa dhaqaa jiran dunkaana keessaa gara borootti hafteedha ilaala jira keessummaa mana dhufe isheen borootti naannofte maayette namatti baatire ergamoonni sun itti dubbatanii ergaa dubbannaan Abrahaam naqee itti hime waaqayyo ilma sii kennaa jennaan jettee qofalte inseette wanti dinqisiisaa waaqayyoof dadhabamu jiraare ittiin jedhe ee fudhatan harka sobdee qobaltee nama biraa dabarsuurraa dhugaan gamadii kolfiseetan hargu abbaan dhimmaa maal fakkaatan naa jettan nama galataati mee calma jedha ililcha yoo dhuguma nama dibataa ta'e kun qe'ee keetiin badin inni mana keessanis itti dubbatu raajii caalaa inni mana keessan jiru wangeeli sitti haasa'u seeruma boqonnaa koo lama abbaa dhimmaa argitu utuu waan argatin duwwaa irratti ka'e biyya kee keessaa bahe maatii abbaa keetti keessaa bahe sin eebbisaa eebbaaf taataa jedhee itti himnaan guddaa ilanii na oole nan baay'ee biyya kee keessaa bahe hin jennu Adaamaa keessas taa'e sii taanaan amala isaa kee bahe amali iddoo tokko tokko dhimma keenya balleessa amala isaa keessaa amani fudhadhu abbaan dhimmaa asii xumurameera lafti sun kanuma keeti birriin sun kanuma keeti gaa'illi sun kanuma keeti dibati waldaa isaa kanuma keeti waajjirri sun kanuma keeti bormee abbee ol ka'ee jaajjee jetta fudhattee dhimma kee waraqata kee sadaa baatu karaa dabarsa nama dhowwatu yeroo humna koo sanyaachaa ture Yesuus dubbannaa na duraa kufee